Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maatii hordoftoota Harbuu Miidiyaa. Nageenyi koo lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo waan haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Akkaataatti moobaayilii keenya fayyadamuudhaan lakkoofsa namaa ofirratti hidhachuu dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo lakkoofsi keenya hidhamee jira moo hidhamee hin jiru kan jedhu akkaataatti ilaallannu qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Barnoota kanaan duraa keessatti akkaataatti kooddii fayyadamuudhaan akkaataatti ofirraa kaafnu, akkaataatti hidhannuu fi akkaataatti namni hidhatee jiraachuu isaa ittiin beeknu barnoota isaa viidiyoo isaa hojjedhee barsiiseen jira jechuudha. Amma immoo kooddii tokko otoo fayyadamin moobaayilii keenyaatiin akkamitti akka hidhuu dandeenyu, akkasumas immoo akkamitti akka ofirraa kaafnuu fi akkamitti akka lallachuu dandeenyu qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti yoo hordoftan barnoota guddaa irraa argattu. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti hordofaan afeerraa kooti. Barnoota kana kan isitti fayyadamtan ofirraa laallachuudhaaf akkasumas ofirraa kaasuudhaaf malee waan nama akkasiin hojjettaniif isin hin eeyyamu. Ofirraa ilaallattanii lakkoofsi koo hidhamee jira moo hidhamee hin jiru jettanii ilaallachuu hin dandeessu jechuudha. Namoonni maatii hin taane chaanalii kanaaf namoonni maatii hin taane amma mallattoo sabiskiraayib jedhu sana tuquudhaan maatii ta'uudhaan chaanalii kanatti dabalama maatii keenyatti dabalama irraa baradhaa isiniin jedha. Akkasumas immoo mallattoo laayikii tuquudhaan na jajjabeessuu hin dagatina. Laayikiin nama hunda akka qaqqabuuf viidiyoon kun nama hunda akka qaqqabuuf guddaa fayyada. Kanaaf laayik gochuun waan guddaa miti. Kanaaf mallattoo laayikii tuquudhaan laayikii naa gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatina. Sheer gochuudhaanis hiriyoota keessa qaqqabsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti immoo na hordofaa. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyatti hin dabarra. Amma gamanumaan gara iskiriinitti deebinee jirra. Namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan laayik kan hin goone laayik gochuudhaan viidiyoon kun nama hundaa akka qaqqabu taasisa. Laayik gochuun humaa gatii isin hin gaafatu. Laayikiin immoo baay'ee na fayyada waan ta'eef laayik gochuu hin dagatinaa. Laayik yoo gootan viidiyoon kun nama hundaa akka qaqqabuu fi hedduu fayyada. Namoonni sabiskiraayib hin goone illee ammuma sabiskiraayib gochuudhaan maatii kanatti dabalama. Gara barnoota keenyatti hin dabarra. Moobaayilii of harkaa qabdan, bilbila of harkaa qabdanii bakka irratti daawwaltanii pooyinii keessanii jechuudha. Bakka irratti daawwaltan baafattu jechuudha. Bakka irratti daawwaltanii baafattaniitu erga akkaataa kanatti baafattanii booddee gararraadhaan tuqaan sadii mul'atu tokko ni jira. Tuqaa sadii bakka xiyyaan agarsiisu kana tuqaa sadii sana takka ni tuqna. Erga tuqnee booddee ammas siitingii kana hin tuqna jechuudha. Siitingii kana erga tuqnee booddee xiqqoo gara fuulduraatti iskrool goona jechuudha. Erga scroll goonii booddee calling accounts inni jedhu bakka kana calling account han jedhu kana ni tuqna jechuudha. Saniin booddee erga tuqnee booddee siimii filanna. Siimii irratti hidhuu barbaannu sana siimii sana ni filanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani siimii tokko na filadha tokkoffaarra kan jiru. Erga siimii filannee booddee wantoota afur dhufa. Fixed dialing number fi call forwarding fi call barring fi additional setting jechuudha. Achi keessatti lammaffaarra isa jiru call forwarding isa jedhu sana ni filanna jechuudha. Call forwarding erga filannee booddee auto call forward kan jedhu ni cuqaamna jechuudha. Amma ni nu fidutti obsaan eegna. Kuni kooddii tokko malee karaa itti lakkoofsa namaatti xalamnu jechuudha. Lakkoofsi keessan xalafameera yoo ta'es lakkoofsa namaa xalafuusis hedduu isin fayyada. Kuni kan isin xalaftan lakkoofsa namichaa yookaas immoo lakkoofsa namichaa irratti osoo hin ta'in moobaayilii nama sana harkaa fuutanii booddeedha jechuudha. Daqiiqaa tokkoof yookaan daqiiqaa lama kan hin caalleef suudattanii moobaayilii namicha sana erga harkaa fuutanii booddee ofirratti hidhattu jechuudha. Lakkoofsa keessan irratti gashitu kallattiimaan bilbilli bilbilamu gara hankeessanitti daawwalama jechuudha. Gara hankeessanitti darbaa. Wanti argamu hin jiru iskiriinirra mallattoon tokko illee hin jiru. Wanti naqaayisi tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti nuuf fidaa jechuudha. Amma kunoo akkaataa kanatti nuuf fidee jira.
wantoota shantu jira. Always forward, when busy, when answered, when unreachable dha. Achi keessatti waan arfansaa irratti hojjechuu dandeessu. Waan arfansaatti iyyuu inni tokkoffaarra jiru always forwarding inni jedhu suni yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa si'a daawwalamu. Ifama yeroo daawwalamu si'a daawwalamu yeroo hundumaa iyyuu daawwalamee isin qaqqabachuudha. Inni lamaffaarra jiru kun immoo yeroo silkiin sun biizii ta'u qabamee jiru isin irratti daawwalama jechuudha. Inni sadaffaan immoo yeroo ka'u jechuudha. Yeroo deebiinsaa ka'u daawwalamee yeroo ka'u sana isin bira ga'a jechuudha. Kunis akkasuma kanaafi achi keessatti irra filatamaan isaa always isa jedhudha kanadha. Always kana isin agarsiisa. Always isa jedhu kanarratti okay jedheen asirratti waan sun dagachuu hin qabne lakkoofsa namichaatu hin ta'in lakkoofsa keessan irratti gashitu jechuudha. Uskitanii lakkoofsa keessan lafa kanarratti gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf 9 jettanii akkaataa kanatti lakkoofsa keessan itti naqachuu dandeessu. Ani lakkoofsa kana agarsiisuu hin barbaanne kanaaf hidhuus waan hin barbaanneef akkaataa kanatti ergaa lakkoofsa keessan guutummaa isaa gashitanii booddee turn on ishee jettu kana kun gajjallaadhaan ishee kanarratti okeettu saniin booddee battaluma sanatti hirrisanii ta'a jechuudha. Barnoonni koo har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoon koo yoo isinitti like godhaa, share gochuudhaan isin qaqqabsiisa. Barnoota gara biraatiin amma walitti deebinutti nagaa tura.